Oromoo kiyyaa baga gammaddan baga gammanne anaan gammachuun koo daangaa dhabeera. Sababiin isaa namni tokko gaafa bakka gammadee rakkoo isaa sana keessa yeroo ba'u baay'ee gammadoon illee gammachuun kun baay'ee natti dhaga'ama. Nagaan koo inni jaalalaaf kabajaa bakka isin jirtanitti isiniif haa baay'atu. Hordoftoota chaanaalii kootii nagaa keessanii nagaadhaanii laayik sheer gochaa kottaa ol seenaa gammachuu ganniidhaaf ibsaa isiniin jedha. Egaa obboleettiin keenya ganniin deemtee jirti amma. Eessa jirti jeetan bakka ishiin jirtu isinitti himaa. Wayne masasirii qabe. Ishiin amma kan ishiin jirtu Joordaan bakka riippoortii dhaquuf deemte jechaadha. Joordaan riippoortii jirti. Egaa sa'aatii 12 boru sa'aatii 12 gubbaa irratti Ethiopia ni geessi. Gammachuun kana caala dhugaa waaqayyoon jiru jechaadha. Baay'een gammadeef amma liivii gubbaarra turte. Liivii sanarratti waan baay'ee haasofte jechaadha. Carraa argattee jirti obboleettiin keenya. Egaa carraan ishee argate kun sina argatu siniin jedha obboloota kiyyaa. Maaliif seetan baay'ee cannaqamaa baay'ee dhiphachaa jirti mucayyoon tuni. Waan baay'ee haasofte madaam ishee akka dabduu taate. Har'a icciitii ishee hunda baaste jechaadha ganniini. Waggaa meeqa fotoo icciitii isheen baasiin waggaa 4 fi 5 deemayyuu jettee icciitii mana san keessa jirtu otoo hin baasin har'a baaste rakkoo ishee jechaadha. Rakkoo gurguddaan akka ishee mudate mana sana keessatti. Egaa rakkina waa miti rakkina sammuu hattee waaqayyo ishee gargaaree guyyaa isheedhaa fide guyyaa addaa kana argatte isiniin jedha. Amma gara riippoortiitti deemtee jirti. Riippoortii booleerraa riippoortii kan Joordaan. Joordaan sanirraa gara Ethiopia deemte isiniin jedha. Adaraa keessan rabbiin nagaan si haa gashuudhaani. Obboleettiin koo kun waan baay'ee of sodaachaa jirti. Akkuma beekamu biyya keenya keessatti nagaan hin jiru isiniin jedha. Sababii kanaaf obboleettiin kun baay'ee tokko of sodaachaa jirti. Nagaadhaan rabbiin inni manaa ishee baasee nagaadhaan ishee haa gashu maatii isheetiin walaa argisiisu isiniin jedha. Keessattuu gara baadiyyaa sanatti deemuun amma hin ulfaata. Haa ta'uyyuu malee erga carraa argatte immoo carraa biyyattii sana keessaa bahuyyuu erga argatte dhugaa waaqayyoo Joordaan keessaa bahuyyuu erga argatte immoo maal abbaa ishee akka barbaade yoo ta'e biyya ofii keessatti akkuma barbaadetti jiraatu isiniin jedha. Bakka amma boolee deemte ijoollee nan gammadee fi warri gammadaniif hedduu gammadaa. Sinirree warri rakkoo garaagaraa keessa jirtan rakkoo sana keessaa sinaa baasu. Rakkoodhuma kana keessaa sinaa baasu keessaa baa gaafa achi keessaa ijoolleen keenya rakkoo Joordaan san keessaa baate ani gammachuun kiyya daangaan qabu dhugaa waaqayyo dhugaa dubbachuudhaaf jecha. Keessattuu ijoollee mana kontiraataa hojjetan rakkoo garaagaraa keessa kan jiran achitti boo'aa dhiphachaa kan jiran obboloota keenya jecha baay'ee isaanii isin argaan ooltan garuu ani dhagaa argaan oola waan achi keessatti taa'aa jiru kana jechaadha. Ganni waan baay'ee haasofte ijoollee miskiina kiyya dhugaa waaqayyo mi'a huntu sagalee namaa ta'uu malee edaa rakkoon ishiin qabdu eenyumtuu beekuu hin danda'u. Amma namni gubbaa kana ilaala malee namni amma qaama furdina ishii kana ilaaltu malee mucayyoon kun garuu rakkinni ishiin Joordaan keessatti dabarsite waan baay'ee nama dhibochaadha. Hojii ishiin achi keessatti dabarsite har'a waggaa gadi guurtee too dubbattu baay'ee tokkochaadha. Amma ishiin ijoollee beenuu hin baanaa hin deemna liivirra teessee garuu ammasitti hojjisiiste jarrachaadha. Argitanii ijoollee dhiqadhu dibadhu siin hin jettu baraaramni tun dhugaa waaqayyoo dhaqiitoo dibadhu dhaqiitoo bareedi maatii keetti galtaa hin jettu bee maal hojjedhottiin bee. Amma beenu godhaniitoo gara booleetti gara riippoortii geessanitti ijoollee ammasitti hojii ishee hojjisiisanii barganni. Laalame yaa obboloota koo jarattii tan argitanii kanumaan laala gara jabummaan isaan ijoollee keenyaaf qaban jechaadha. Ganniin keessaa baate waaqayyo yaa rabbi yaa Yesuus adaraa dhaloota kanaa achi keessaa baasi. Dhugaa rabbi du'aayidhuma godhadhaa kadhatuma godhadhaa keessattuu warri madaamiin keessa si caqacaqxu warri rakkoo garaagaraa qabda warri boossan warra akkamittaan ba'a jettan du'aayidhuma godhadhaa akkuma amantii keessanitti kadhadhaa adaraa keessan ganama galgaleessumatti bu'aa ishii caqacaquu dhiisate isiniin jedha. Ijoollee baay'eetu akka achi keessa jirtan nan beekan keessanillee kan naasofsiistan danuu keessantu jira. Obsaa kanas isiniin jedhus baay'eetu jira. Obsa nurra darbee maal goonaa lamii kan jettanis baay'eetu jira. Obsaa maaliif seetan yoo ta'uu baate akkanumatti akkuma carraa ta'e carraa argattanii tikeetti isinii guutamee gara biyya keessanii galuu dandeessu. Hinaftan immoo akka rakkattanitti isin haftanii akka boossanitti naftan. Obboleettiin kun akka rakkateetti akka boossetti naftan. Eenyumtuu rakkoo gannii kana eenyumtuu beekuu hin dandeenye arguus hin dandeenye.
Edaa maalin jedhee bar. Maali biyyatti sirma minaan ijoollee bishaan hin qabanii minaan hin qabanii maal gocha nama qaxarattire dhoksee nyaadhatte Ganni miskiin dhoksee tanaan ofitti haa jette bara. Qoya nan jedhu maaliifin firiijii isaanii isin hin buqqisiisanii minaan nyaata hin hojjettanii firiijii keessan qulqulleessitanii waan ta'e hin keessanii waan tokko hin hojjettanii kushiinadha. Nyaata akkamitti si eega nyaata sin hojjisiisanii akkamitti hin nyaanne akkamitti hin dhugne sin. Maalidha jarri biyya Joordaan kun maal ijoollee ani ciitii isaanii har'a gizee Ganni gadi baaftee guurtu nan ajaa'ibsiifadhe jecha ijoolleedha rakkoo akkamii jirtu anaati isiniin argine affirri isiniin argine annu isiniin argine maal keessa jirtu obboloota kiyya baay'ee tokkoon gaddeen jechaadha. An akkamii keessa jirtu edha warri Joordaan keessa jirtan warri gara kaan jirtan sinomaa miti dhugaa ruuziin hin jira bakka barbaachisu Saudi Arabiyaa keessa ruuziin hin jira Dubaay keessa ruuziin hin jira nyaadhaa sinomaa ishiin tun amma ruuzii kubbaayyaa takkitti nama meeqaa affeelu maaliif siriisaa biyyattii sana homtuu hin jirre moo bishaan minaan yaa Rabbii kiyyaa waan ta'e yoo bitatan immoo kushiina gaadaa isaanii dhoffatoodhaan maaliif sirii qo'anan jedhu maaliif gaadaa isaanii dhoffatan eenyu dhoffatu kaa miceehumaa hojjettu tan hojjettuudhuma isaanii kana dhoffatu maaloo nyaatte ishiin hin hojjetti silaa ishiidhaan mana qulqulleessu maalidha rakkinne isiniin jedha. Waaw Ganniiti yaa baga gammade ani ijoollee nan gammade maalan godha kan irraa fagoo hin jira gammachuu kiyya ibsachuudha fotoon itti dhiyoo jiraadhe sila warqii biteetti kaa warqii akkamii seetan amoomne kiyya achaa isa guddaa osoo hin taane silaa laal gammachuudha achaa garuu immoo gammachuu kiyya kanan ittiin ibsadhu galanni si haa ga'u yaa Rabbi annagaadhaan baasteen jedha dhugaa Waaqayyo annagaadhaan. Otoo miilli ishee homaan taane harki ishee homaan taane otoo micayyoon kun rakkoo tokko geessan galle nagaadhaan baate kana qofadha kana nani gammadu. Egaa obboleettiin keenya riipoortii deemtee jirti gara Itoophiyaa dhaqa wal argaan Itoophiyaa dhaqa nagaan sinaa gashu yaa obboloota kiyya warra Joordaan warri biyya kaan jirru warra rakkoo keessa jirru miti ijoollee Joordaanan caalu hin jiru. Dhugaa dubbachuudhaaf Joordaan kan caalu hin jiru. Fakkeenyaaf Dubaay keessatti rakkoo garaagaraa keessa yoo jirtan hin baatu isin yoo baatan ijoolleen keenya guutan bakkuma ta'etti ijoolleetti siquu dandeessu. Isaan kun immoo tokkollee hin jiru an nama gargaaru hin jiru ijoolleen fiifuu rakkootti dhumte himtu hin jiru. Akkasisin hin jedha kanarra isinitti hin baay'isu ani kinoo gammadeef hin jira obboleettiin keenya barii boru sa'aatii 12tti bakka riippoortii hin geessi akka nagaa hin geessi jenne du'aa godhaafi kanaaf viidiyoo isin hojjechuu dhufe waan biraatiif hammiti adaraa keessan kadhata godhaafi karaa nagaa daandii nagaa Waaqayyo maatii nagaatti akka ishii galchu gufuun tokkollee akka ishiin dhoofne nagaadhaan baate nagaadhaan maatii ishee akka argitu isiniin jedha. Hordoftoota chaanaalii kiyyaa dhaggeeffattaniif galatooma laayik sheer godhaa maamila koo ta'uu hin dagatinaa baay'ee turtii gaarii.